obboleessi keenya Abdii Raggaasaa isa xumuraati jechuudhaan barruu qalbii nama raasu barreesse. Dhugaa dubbachuu fi qaami koo akka kanatti jira jechuudha. Sarjirii kan barbaadu morma koo kana akkasumallee gurra koo kana akkasumallee iji koo bitaan kun baay'ee na rakkisa jechuudha. Kakoo kun garuu maalumaadha. Namni waan dhukkubsate abbaa qaba. Yoo abbaan dhukkubsate immoo haadhatu jira. Kakoo kun maalumaadha gin kan qormaanni natti guddate umurii kana. Abbaan kun nagayoomsee hin bara. Amma fayyadaan jira garuu lukbaan yoo fayyasa gaafa jiru lubbuun fayyadaan jedha garuu fayyina abbaan koo amma dhukkubsataadha abbaa koo bukkee rafuun danda'u halkan qoba korraa sababii isaas halkan guutuu taa'ee aadaa bula rabbi akka koo yeroodhaan isin uffatanii rabbi qormaata sinaa oolchu. Akkas jedhan Abdii Raggaasaa obboloota koo kabajamoo. Har'a barreeffama kana barreessuun koo filannoo osoo hin taane dirqama jireenyaatiin dhugumaan yeroo baay'ee obseeram obsaanis eeggadheeram garuu yeroo ammaatii deeggarsi keessan na barbaachisam akka hedduun keessan beektanitti balaa guddaan na mudatee tureem miidhaan qaama koo irra gaheem yeroo dheeraa keessa jireenya koo hojii koo fi haala sammuu koo irra dhiibbaa guddaa geessiseem yeroo hedduu dhiphina keessa darbeeram yeroo hedduu abdii kutachuuf jedhus tureem garuu rahmata rabbiitiin hangaarraa dhaabbadheetumaan deemaa jiram dubbachaatiin jiram amma garuu carraan yaalaa naaf banamee jiram hospitaalli Turkii keessaa riifarii koo fudhateem erga fudhateen booda qorannoo taasiseem riifarii kiyya san performaa invoice naaf deebisee jiram baasii yaalaaf na barbaachisuus kan isaan na gaafatan naaf himanii jiran doolaara Ameerikaa 55,400 dhugaa dubbachuuf lakkoofsi kun humna kootii oliim birrii Itoophiyaatti miliyoona 10 ol taham ani kophaa koo baachuu waan danda'uum garuu yeroo uummanni koo obboloonni koo obboleettiin koo na cinaa dhaabbatan wanti ulfaataan salphaa ta'uu danda'am kanaaf harreessin bira dhufeera namoota aadaa wal gargaaruun qabne biratti kun immoo kadhaa fakkaachuu danda'a garuu ani kadhachaan jirum ani obboleessa keessan ta'ee rakkina keessa kan jirum yoonii fi harka isinitti diriirfadheem harka obbolummaati kan isinitti diriirfadheem rabbiin ol ta'e quraana keessatti akkana jechuudhaan nu gorsam namni lubbuu nama tokko jiraachise akka nama hunda jiraachiseetiin hin jedham ergamaan rabbii akkana jedha rabbiin gargaarsa gabrichaa keessa jiram gabricha obboleessa isaa gargaaruu jedhan abbootiin miidiyaa sagalee koo kana akka taatan isin gaafadha jedhan abbootiin qabeenyaa akka humna keessaniin na cinaa dhaabbattan isin kadhadham hawaasni bal'aan waan dandeessaniin akkana deeggartan isin gaafadham namni qarshii kannuu hin dandeenye du'aa inaaf haa godhum namni sanallee hin dandeenye sheer kooppiliinkiif odeeffannoo kana namoota biraan akka gawwaa taasisum kanaaf waamicha koo kan akka waamicha obboleessa keessanii tokko fudhadhaam yoo rabbiin fedhe deeggarsi keessan har'a na fayyisam borimmoo rabbiin nama biraatiif sababa na godham egaa har'a waamicha koo kanam isaan amma isinitti himaa jiru isa dhumaa kanaan isin waamu jiram na hin dagatinaa du'aa'ii keessan na yaadadhaa waan dandeessan hundaan na cinaa dhaabbadhaam rabbii waan gaarii hunda isin haa badhaasum qabeenya keessan rabbi haa eegu rabbiin rakkoo keessa isin haa baraarum akkuma ani har'a deeggarsa keessan barbaadutti rakkoo keessa rabbi isin hin galchin jedhan yaa subhaanallah.